Ani laaksii godhaa jira arjaartii wajjin. Reaksi godhaa jirtu. Kiyyuu kiyya. Walumatti sabbarraa amshir. Oo deemtullee akka hojii isin araarsaanu. Awwaalaa amma dhagee yoon qalbii malee achi mentaloo. Hoola. Dadhabne laa ilaala lakkaasa taphanna. Rabbi isin haa dandeessisu qaba. Abboo inqifaati orlaa yoo isin dhageeffataa olamaa gooti. Waa. Irratti nanti wal gubbaa jirti. Gara laafu. Maal taate barii yoo bakka gara laafu malinoo biraan galchin. Ayyee Imraan imsi buuse. Ani hin buufne fumaa bu'ina fakkaate. No qaata ergatee jala jira bar nagalchinaan jedhaara. Imraan. Inda hasabu ማለት ነው. Gara laafu. Oye mangisti. Akkam jirta ta'e lafee. Nagaa wallah alhamdulillah. Ummata Dubaayii keessa lamina tolu si maanta. Ambara ijoollee wayii reefu akkasii walitti dachaatee wawwachii ala ture dhufee beektaa. Kazaa bwaalaa jala seenee lallaalut. Achumaan animmoo waa'ee jaartii kana baay'ee seenuun jaalladhu. Beektaa amma ollaa gallee ati fisii waloltanii wal tumtanii. Akka isin tokko wal tumtanii mobaayilii ilaaletti yoo namni xiqqoo qabbaneeffate dhaqa. Fiigeen dhaqu. Dhugaadha wallah. Namni itti bulleen hin jira. Katoo san isaa booda chaat waliin godhaa ni araarama. Achumaan callise malee si gaafa dhallee ture. Yaa. Sirriidha wallah. Bakka dhoowwanii waan haala waamtima. Namni hojii jiraatu illee jira. Gargaaru illee bahu illee jira. Wallolee araaramu illee jira waan ta'eef. Warri miidiyaa muddamina aragaa jedhaasi. Namni walitti nama fiddan hin jirtanii. Namni wal jaalatu wajjin itti fufaa. Yoo walii galee wajjin itti fufaa yoo waliin galin immoo warra siingilii ganaa wal fuudhu kana dhiisati jaarsaaf jaartin ijoollee meeqa horteeyyu addaan baanii taafte immoo nu jaarsi biyyaan jirra nutu araarsaa warri miidiyaa akkanumaan tiktokiin guddifachuuf wacina maafi faayidaa homallee fiddanii. Yaa amma isii waan dubbatte qabdi amma isii waan kana san jette waan isin dubbatte jiran jiruumi. TikTokii baran gaaf takkitti qofa anin beeku yookaan manseenee qalladii uttee gallaan ijoolleen jaartii kiyyaatii bar jennaan ndee kiyyoon kamedhe hin beekne ani obboleessaa lafaa ta'aa jedha soddaatiree achumaan haasaa irra qayyare kazaa bwaalaa ani gaaf dhiyoo kan sibira takkisa malee deebi'ellee wajjin hariiroon qabu akka carraa immoo bakka ijoolleen iskirinshuut gootee taasiftutti TikTokiitti barreessinaan viidiyoo duraanii hin jiru viidiyoo lama qofa argee. Yeroo tokko immoo jiraa miree namni akkanumatti zim jedheetumaan beekallee gochuu hin danda'a akka ijoolleen baantu piraakii kana fa'a. Innaa kanaani rakkoon qabu keessan dubbanama hunda. Ashi gara laafoo kiyya galatoomii yaa'u namni yaa'u tiiktookii banateetuma namni waan barbaade haasaa. Naannoo kam galtanii? Isiin illee waan kana sun waan. Keessan si waatsaapin ka duraan sun dalagaa? Hin dalagaa. Akkasii barreessa keessan dubbanna. Baaliyyoo. Wayye mangisti. Bannaa ta'e kalee muudii jaarsolee fi daa'imoolee walitti qabatu natti qabatte kan rabbi sodaadhu. Sira faata jena gurbaan keessa profaayilii ilaalee. Keessa gadi jira. Jinjanaa weera jira. Kalee waan wali dhageette. Wallahi nama durriyeef maraattu amanii hojii karaa deemee barfayyaan qaban. Mee intaloo achi qabbutu nu hoolam qofeedha isa dochaa beekanna. Mataa yeroo nyaattee yaaki. Dhageessitti maa waan dhagode baaliyyoo warra bulkaabaa hoolan kuni. Ana kaasii garaa guddaa kana dhiibee jechuudha. Takka dhawaasii giiftaroonni ijoo hin gooten Jamaal, Kamaal, Razzaaq, Faaxumaa, Kaamilaa jedhee warra leevilii 26 olii kana iyyee waa harkaa fuudhu. Achi dhaqee waan qabnu nan bifannu naaf bifatin naan jedhee. Rabbii jedhimee hin beektaa geemii guyyaa takka illee taphattee amma fakkeenyaaf yoo koofiyaa 100 sii kennan koofiyaa 100 keessa 50 si maddii gaya. Ani immoo koofiyaa 30 guyyaa 12 faatti argadha.
Iya betul. Taan achi fuudhee febbo gurbaan qaruute egaa jala dhaabbii otun duraanuu qalbiin jaraa odi. Homaa nan bifannu homaa nan bifatinaan jedhee ispiidii kanarratti waan qabdanii nan bifatinaan nan bifannu jedhee taqa boosee hangattu qee baaliyyoon maal godhaa baaboo darba. Eegumatti. Bar alamu geemi qaba beektaa. Alamuu biratti akkas nama argadeen. Haati faatee baadhaa jetti beektaa keessaa na barreesse taayimingii jedhii naan jetti taayimingii. Konkittiin tun isilleen gubbarraan kan laalte mo'achiifte jabaadhu jettii bar gubbaa sirra teettee irra sii gadi. Wayyo miskiina. Wallahi mee dhiisa waan baaliyyoon Sanu qabine. baaliyyoo fi faatee harka wal keessaa qabdi uummata naadiraati garii lamaan bahe. Bar sanuu akkana jetti. Gubbarraan teetteetiniin mo'achiiftanii jabaadhaatti. Wayne. Uummata guddi qaba. Jara na warra jala jirtan mee qalbii dhiisati jechuu. Nama garaa guddaa kana dhiisa garaan qal'aatu yoo taa'u miidhama. Baaliyyoon kalee kan hundaan salphisee amma simpuus godha oduu dhiisate oduu biroo asii akka. Sila miyuutii ofii qabadhee irra qabe. Badaggadhe. Wallahi miyuutii qabadhee irra qabe. Giftii si jennu beekan. Odoo lafa kaayee haasaa jiraadhe kasubee haasaa miire. Anduraanu sila manuu bara. Laalu waan siin jedhu ammallee majarasha. Giiftii sii kennu mootii sirra qabe jira. Maaltu ol bira fide mootiif giiftii? Wallaahi laziif. Garlaafoo viidiyoo bani jaartii jechi qabi mastawaati sirra kaa. Jaarkaan hundun si haabuu konkicha. Kiyyaa ija Oromootu irratti bu'e abbaayye. An jaartii keessoo ta'e bar viidiyoo si poostiin godhu. Wallaa dhugama itti gara laafoo. Wallaahi. Si nyaatte bada kiyyaa wallahi. Faaxonni ka hoo ida kana ol bute kun abbaate ilaale jedha ihin kun asumaan dirgim namatti dhufe. Sila jaartii biyya viidiyoo wajjin deemee poosti godhe. Wallaahi viyuu kana qillaalii argadhu ani ijoolleen wal jalaa sheer gooti. Guyyaa iidaa waraaba adduma mana keessa taa'ee ilaala. Guyyaa kaan jummaa waraaba adduma mana kee gubadhe. Guyyaa tokko poosti godhime gara laafoo. Kaas dura kallacha dhungadheetiin eenyu maqaan isaa yeroo sana irratti jettu Yusuf Masila yeroo sana maqaan gurbaa sana dagadheetiin dagattu. Waraabanii fiiganiin. Ana sirra lafa si buusa wallaahi. Eenyu kan isaa? Roobsanii. Qabatte badabboo akka milishaatitti qabatte roobsan jetti. Soddaa welkaam. Osoo an kallacha kana tuutu roobsan. Jedhee hidhii kana jechitti dheeressee. Ila koye roobsan akkana koye. Achi godha viidiyoo banaa jira. Wallaahi viidiyoo banaa jira akkasiin fuun ijoollee.